Daawwattoota keenya oduu amma nu dhaqqabe qabna. Shooferoonni taaksii mormii hojii dhaabuu magaalaa guddittii Finfinnee keessatti eegalaniin magaalaan Finfinnee wayita ammaa muddamsa guddaa keessa seentee akka jirtu beekame. Jiraattonni magaalaa Finfinnee gara hojii fi dhimma isaanii deemuu hin dandeenye. Mormiin kun labsii mootummaan wayyaanee taaksii shooferoota hojiin ala taasisuudhaaf baasee fi hayyama konkolaachisummaa isaanii irraa guurratee gartuu isaaf bitaman qofaaf raabsuuf karoorfate harkatti kan fashaleessadhas jedhan. Shooferoonni taaksii magaalaa Finfinnee akka nuuf himanitti mormii kana kan dhalchee miidhaa sirnichi uummattoota biyyattii irratti raawwataa jiru kan daangaa darbeerraa maddeedhaas jedhan. Jiraattonni magaalaa Finfinnees carraa kanaan gara mormii uummata Oromootti makamuu qaban jedhan. Mootummaan kun uummattoota biyyattii dhiitee bulchuu dhaabuu qaba. Jiraattonni magaalaa Finfinnees jijjiirraa barbaadu jedhan. Mormii kana dhaabsisuuf jecha ganamarraa eegalanii qondaaltonni mootummaa labsii kana haquu isaanii karaa raadiyoo Faanaa fi FM'tiin labsaa kan jiran yoo ta'ellee mormiin kun garuu kan dhaabbatu mitis jedhameera. Kun odoo kanaan jiru mormii kanatti shooferoonni taaksii fi konkolaachiftoonni konkolaataa daandii dheeraa gurguddaa naannoo Salaalee fi kanneen biroo itti makamaa jiraachuun beekameera. Mormii jabaa har'a ganama godina Shawaa Kibba Lixaatti uumameen daandiin gara godina Jimmaatti qaxxaamuru haala salphaatiin banamuu hin dandeenyeen guutummaatti cufameera. Mormiin uummataa kun naannoo Amaaraa magaalaa Dibaatittis uumamuusaa televiziyoonni isaatti har'a ganama gabaasuunsaa dhagahameera. Jiraattonni naannoo Dibaat daandii cufanii mormii isaanii eegalaniirus jedhan.